raafaminaa waaqayyotti amanaa. Amantaan anattis amanaa. Mana abbaan koo keessa iddoon jireenyaa baay'eetu jira. Utuu hin jiru ta'ee isin nan himan ture. Iddoo jiru isaaniifis qopheessuudhaaf. Mana bagu. Ishi. Anattis anat. Takkaarra deebisee dubbisa. Idoo gorte waan ta'eef. Yesuus itti fufee bartoota isaatiin garaan keessan hin raafamin. Waaqayyotti amanaa, anattis amanaa jedhe. Tole itti fufa. Innaa kanarra maal barbaadde? Anatti amanaa hin jedhu. Waaqayyo kadhatee waaqa isaa kadhateet ergamaa waaqayyooti malee Iyyasuus Kiristoos waaqa miti. Iyyasuus Kiristoos namaadha. Akkuma keenya namaadha malee waaqa miti. Ani iddoon barbaade isa kanaa miti. Ani Iyyasuus Kiristoos fayyisaadha yookaan immoo waaqa iddoo jedhuun barbaada si galeen deebii gahaan barbaada. Immoo ani Iyyasuus Kiristoos. Ishi dhiifama gaaffii gaafadhu. Na gaafadhu. Ani caalaa baay'isawee jechuudha. Yeroo dhiyoodha. Kanan amantaa kanarratti amantaa kanan baay'een kabajaa baay'een hordofaa ture. Garuu amma geegaafii natti uumaa dhufe gara amantaa musliimummaa kan harkisaa jiru isaan waaqayyoo tokkotti akka amanan beekuu kiyya bakka. Waaqayyoo tokkotti waaqayyoo lafa kanaa fi dachee kanaa fi samii isa uume isatti amanuu isaanii qofan beekaa gara isaa harkifamaa dhufe. Amantaan kun baay'ee gaafii na keessatti uumaa jira dhugaa rabbii jechuudha. Baay'ee jechuudha. Kunniin asiin kana jedhaa, kunniin asii bakka inni barraa'eyyuu hanga sirrii miti na jechisiisutti jechuudha. Inni barraa'ee dhufeeyyuu itti mammakamaa achi harkisaa as harkisaa kan ortodoksii pheenxee bakka bicha gaafii hedduu natti uumaa jira. Atummaa mee keessa keessatti gaafiin waaqayyo Iyyasuus Kiristoos ergamaa waaqati jedha malee hin jira sitti agarsiisuu danda'a. Ergamaa waaqati jedha malee waaqa kan jedhu hin jiru. Maki asirra waan gaafata. Maki harkaa jirte miti obboleetti. Garaan keessa waaqayyotti amanaa jedhe. Waaqayyo Yesuus waaqa ergite waaqa isa kamitti amanaa jedhee ibsaa jira. Anattis amanaa jedhe. Isatti immoo maal jennee akka amannuu fi waaqa kamitti akka amanaa jedhe nu gaafadhu mee barbaada. Yaa caalaa deebisi. Deebisaa ishii gaaffii gaafadhu anis. Yaa na gaafadhu. Jechuun amma siin jedhee ana gaafii na gaafachuudhaaf anuyyuu gaafii gaafataa jira baruudhaaf yookaan immoo amantaan kun sirrii yoo ta'e amantuma kanatti itti fufuu fi ortodoksii keessan jira ortodoksii dhabee gara amantaa sirrichaa deemuun barbaada yoo amantaan kun sirrii hin taane jechuudha. Yoo amantaan kiyya immoo sirrii ta'u ta'e amantuma kanaan turuudhaaf gaafii siin gaafachaa jira malee an amma deebistee gaafii gaafa na gaafattu yaani si deebisuu dhabuun danda'u ta'e immoo hangan namarraa dhagee hangan beekuu ta'e si deebisuu danda'a itti na gaafatu. Dura deebisu mee takkaan akka inni yaasi takkaa dhaggeeffadhu maki takkaa dhaggeeffadhu wajji haasoo naaf inni. Tole caalaa. 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 Maayikii banadhu obboleessa. Tole ayyee maayikii qabadhu. Tole oolchaa banadhu. Galatoomii ibsa. Tole. Yesuus waaqa moo waaqa miti? Haa ta'u gaaffii na gaafattee amma mi'uuti godhadhuuti nagaasiin gaafadhee booddee waa'ee Yesuus nan ibsa. Tole ayyee deebisi haa ta'u gaafuma gurbaa gaafatan itti fufee. Mi'uuti godhadhuutiin harkatti hin qabiini. Ani kiristiyaanadha. Hojiin koo Yesuus Kiristoosiin lallabuudha. Amma ragaadhaan sitti lallabaa. Ragaadhaan sitti himaa. Lallabuudha hojiin koo. Ati gidduutti galtee kuni kana naan jedhii waa'ee wangeelaan itti amane. Mee mana kana si yaa himu takka waa'ee mana kana si yaa ibsu. Deebita booda isa dhiisiitii gaaffii ati na gaafatte atammaa hafuura jinniidhaan gaggeeffamtu waan hafuurri qulqulluudhaan barreeffame anas hafuura qulqulluu amane naas radda'uu hin dandeessu baasee. Amma ati mucaa dukkana keessa jirtu dhaadhee namana. Kanaaf waa'ee ifa sanaan sitti hima. Mee takka arraba dhiisiitii oolchaa. Maaliif namatti muutu gootaadhaaf? Haasawan barbaadde obboleessi maal taate? Jala taa'e akkasitti wayyaadha.
obboleessi dubbaddooti. Suuta namni wal barsiisu wanta irra jirra malee nuti amma gaaffii afaan irra jirra malee waa'ee natu si barsiisaa natu si barsiisaa irra hin jirru. Malee tole itti fufi ayyee obbolee caalaa itti fufi xiqqoo karaa sii deebi'ee kan obboleetti biyya eenyu maqaan kee makii sitti kan waati dubbadhee caalaa. Abeet. Tole bakka kana situ ragaa fidate miti. Ragaatan jira. Bakka kana situ ragaa fidate miti. Tole ergi kas ta'e garaan keessan irraa humin waaqayyotti amanaa jedhe. Waaqayyo isa kam. Qoy waa tokko si hubachiisee darbuutaan barbaada. Qoy waa si hubachiisee darbuutaan barbaada. Waan ati beekuu qabdu Yesuus Kiristoos isaan malee gara abbaa deemuun akka hin danda'amne beektamoo hin beektu. Rakkoon qabu abbaan maali? Dhagaamu. Ni dhagaama abbaan maali caalaa? Abbaa jechuun waaqayyo abbaati. Yesuus Kiristoos waaqayyo abbaati jechuudha. Abbaan waaqayyoodha ergi ta'e Yesuus Kiristoos gara isaa kan ittiin dhaqani malee waaqayyo miti jechuudha. Akkasii. Kanaafuu isaan malee jaallattes jibbites karaa Yesuus Kiristoosin ala karaan hin jiru. Amantaa kamiyyuu haa ta'u Yesuus Kiristoosin kan hin qabne Yesuus Kiristoosin kan hin amanne gara abbaa deemuu hin danda'u. Dhumee jira jechuudha. Reefuu tanaan reefuu Yesuus waaqa jechaa turte amma immoo akka inni gara abbaa nama keessa malee waaqa kan jirta jechuudha. Tokko bar Yesuus Kiristoositti erga namanneeti akkamittiin gara abbaa deemta? Jechuudha. Ati koo deebii guutumaa guututti deebii jira jechuudha. Obboleetti dhageessee jirta miti makii gaaffiin keessi deebi'ee jira fakkaata. Yaa eeyyeen amma Yesuus Kiristoos waaqa qabaa jechuudha. Waaqni isa uume immoo isa waaqa tokkichaa jechuudha. Amma waaqa miti. Akkuma nan isin jedhee reefu caalaa. Yesuus Kiristoos waaqa miti. Namaadha ergamaa waaqayyooti. Kabajaa qabaa. Ni kabajama. Waaqas ta'ee akkamis abbaas qabaati. Ilaasin yeroo dhaggeeffattani waa. Na dhaggeeffadhu atummaan iddoo kanatti ilaamantaa akkas walamansiisu sigalee nama gaafachuu dhufee gaafii kiyyaaf immoo deebiin barbaada malee wal jisiisu miti. Waaqas ta'ee abbaas ta'ee egaa waaqayyo ta'ee maaliif du'ee namni waaqayyo akkamitti du'aa akkamatti nu fayyisuu ni danda'a bar waaqayyo maaliif du'aa foon baatee naan galle bakka amantaa itti amanaa jirtu maal? Waaqni lama hin jiru. Amantaa itti amanaa jirtu maal? Amantaan amma yeroo kanatti nama keessaa nama kamiiti amantaa itti amanaa jirtu? Na dhaggeeffadhu ortodoksiin ture dura. Ortodoksii kanan ta'e immoo beekee dubbisee osoo ammallee beekuu. Amantaa amma itti amanaa jirtu. Please na dhaggeeffadhu na fixachiisi siin gaafadhaa siifan deebisa. Amantaan nama irra jiru yookaan immoo sa'aatii kanatti amanuu baadhulee ortodoksiidha. Siigalee garuu adeemsa keessa gaafinatti uumaa deeme amantaan kun siigalee gara amantaa pheenxillee yaadee garanas gaafan deebi'u amantaan kun gaafii keessatti uume dhugaa rabbi. Siigalee garana yoon deebi'u immoo duraan ilaalchinani uummata biraatiif yookaan immoo uummata musliimaatiif qabu hin beeku beekumsa isaa hin beeku maaliif akka amanan hin beeku amma garuu gaafan as deebi'ee ilaalu waaqa tokkotti amanan isa waaqni suni waaqa Yesuus Kiristoosii fi lafaa fi dachee kana ka uumedha jechuudha. Siigalee waaqas ni qaba Yesuus Kiristoos as deebi'ee namas as deebi'ees waaqas akkamitti akkas ta'uu danda'e? Isaan maalitti amanu? Waaqa tokkichatti amanan isaan waaqa isaan uume tokkichatti amanan. Koo isaan maalitti amanu? Kiristoos uume jechuudha. Waaqa Yesuus Kiristoos. Namni isaan itti amanu sun eenyu isaan? Namatti amanan isaan waaqa tokkotti amananii. Waaqa tokkotti amanan Yesuus Kiristoos ka uume nu hundaa kan uume. Maal dha? Isheen gaafii asumatti. Koo Yesuus Kiristoos waaqa ta'uu isaan beektamu beektu. Deebisee gaaffiin irraa isin gaaffii kee deebisee baleessa. Ila caalaa asumatti gaafii tokkoon si gaafadha. Yesuus Kiristoos waaqadha jennee waaqa jennee haa fudhannu. Isni waan
waan fedhe nu fayyisuu osoo danda'u maaliif du'aan ka'uun sun hundi barbaachise sababni isaa maalidha? Namaadha dadhabina qaba. Maaliif qoratame? Maaliif qormaan sun hundi irra ga'e isa waaqa isa ta'e jechuudha. Yesuus Kiristoos yeroo baay'ee jechuudha wanti nu dogongorru mormiidhaan miti kan nama amansiistan ragaadhaan malee ani amma kanaan miti kan nama amansiis galee yeroo baay'ee gaafiiwwan gaafadhee na cufan dafanii jechuudha. Akkana jedhanii gaafiin gaafadheef ragaa waliin barbaada. Amantaan akkam jirtu ibsa Jidduun seenina namni biraa namni tokko jidduun seenina dhorkaadha. Namni biraa jidduu seenuu dhorkaadha. Maatii qabaduu fi dhaggeeffannoo booda walitti deebina. Haasoo jechuudha. Obboleetti gaaffii ishee kallattiidhaan gaafadhuutis yaa deebisu. Fayyisaa itti funaanaafii maatii qabadhu. Inni caalaan gaaffii gaafa dhiyeesse Yesuus Kiristoos yeroo tokko waaqadha jettee ishii mee haa ta'u siin jennee jira yeroo tokko immoo nama jettee namarra ta'ee hafuura qulqulluu maal jette hafuura qulqulluu ta'ee maal mee isa sanaa ibsimee waaqayyo akkamittiin nama ta'ee akkamittiin immoo abbaa qabaate abbaa qaba jettan waaqayyo ilma namaa ta'u immoo jechuun Yesuus Kiristoos nama ta'ee dhalachuusaa ni beektan. Inni akka dhalatu taasise suni eenyudha? Abbaan isaa sun eenyudha? Natti himi gaafii gabaabaa jechuudha. Abbaan isaa abbaan Yesuus Kiristoos sun eenyudha mee? Garuu isin ofii isin gaaffii gaafachuu malee gaaffii deebisuun beektanii. Hello. Yesuusitti himaa jira bara. Takka maayikii qabadhu taa'e itti fufi gaaffii ishee kallattiin gaafadhu ammaan ta'e. Kallattiin gaafadhu makki. Gaafadhee garummaa isaatii fi tokkummaa sanaaf ibsisin jechaa jira caalaa yoo dandeessu ta'e jechuudha. Yesuus Kiristoos takkaa namaadha jettee takkaa immoo waaqa kadhateeti aangoo maalii jettee dhaaf hin galle bakka sanatti minaa ibsa akkamiin waaqa ta'uu danda'e akkamiin immoo as deebi'ee nama ta'e takkaa namaa jettan jira inni iyyuu. Yesuus Kiristoos fayyisaadha jettanii fayyisaa gatee waaqa kadhateet nu barsiisuu lafa kanarratti dhufe malee yookaan immoo uummata Israa'el fayyisuu kan dhufe lafa kanarratti nu barsiisaa keenya malee waaqayyoo miti. Kana 100% nama osoo ta'e nama barsiisuu hin dandeessu kan sii galee. Inni kun akkamiin ragaan barbaada amma iddoo waaqayyootti ta'ee iddoo namatti bichaa waan ati naa ibsaa jirtu naaf hin galle deebii takka naaf deebisaa jirtu gaafitti gaafadhee. Adda baasii yoo dandeechu ibsanaaf godhisii galee. Caalaa deebisuu hin dandeessu. Caalaa. Ayyee caalaa maayikii qabadhu. Neetworkiin isaa hojjetaa jirullee natti fakkaatu yookiin immoo deebisuu hin danda'u ta'a. Tole nama biraa fayyisaa. Bara dobbaleessu amma. Abeet. Baga nagaan dhufte. Ayyee galatoomii gaafii amma maakii arsii kan jedhu obboleettiin jedhamtu gaafii gaafatte irratti yaada kennuun barbaade. Yaada osoo hin taane deebii deebise. Ikkoo. Yaada osoo hin taane yeroo tokko osoo irra naa deebite. Akka isin jette waaqayyo waaqa qabaa isin jette gabaabumatti. Qoy gaafiin ala ta'e gaafata ibsaa Mahammad nan gaafadhe takka fayyee bakka nagaan dhufte gaafiin kiyya maalodha seete Yesuus Kiristoos takka namaadha jettanii nama ta'uusaa nama ta'ee dhalachuusaa nan beekaa takka namaadha jettanii takka fayyisaadha jettanii takka ammoo ergame amma fakkeenyaaf anummaanuu jechuudha hanga sa'aatii kana amantaa san keessa jira sii galee garuu wanti gaafinatti ta'e takka fayyisaa ta'e takka nama ta'e takka abbaa qaba jettanii naaf galuu dide eenyutu abbaadha eenyutu ilma eenyutu immoo fayyisaadha Yesuus Kiristoos namaadha silaa akkamiin fayyisuu danda'a ergamaa waaqayyooti jedha wanti irrallee kan jiru ergamaa waaqayyooti malee Yesuus Kiristoos ananatti amanaa ani waaqan jennu. Okay. Bareeda akka xiqqoo deebisuuf natti toluuf jechuudha. Dhiifama wajjin yeroo tokko waan adda baafachuu barbaadu jira. Innis maal ta'e amantaa maal hordoftamee ati? Amantaan kiyya Ortodoksiidha. Okay, Ortodoksii yoo ta'e Sillaasetti namantamoo namantu? Sa'aatii kanatti dhiifama naaf godhaa ta'anii uummanni jala jirta kun itti amanaa jiru. Sa'aatii kanatti jechuudha. Gaafii natti uumi waan ta'eef
itti amanaan jiru gaafii wanta natti uume tokko hanga har'aa osoo beekumsaanii miti amantaa kana fudhadhee dhaalanii maatiin kiyya ortodoksiidha firoonni kiyya ortodoksiidha sababa sanii guyyaa takka amantaa kiyya irratti gaafii uumeen beeku mormuu fi malee jechuudha. Amma immoo wantoota tokko gaafa laalu gaafa dubbisuu eegalu maal gaafii natti uume sii galee kanaafuyyuu sa'aatii kanatti sa'aatii namni irra jiru kanatti hordofaan jiru dhugaa rabbii sii galee. Akkas taanaan bareeda. Yesuus Kiristoos waaqa ta'ee osoo jiruu nama ta'ee mul'ate. Kana hoo jennu inni dhageessisaa miti. Waaqa ta'ee osoo jiruu nama ta'ee mul'ate. Kana hoo jedhu osoo ardiif samiin hin uumamin dura inni Waaqayyo abbaa wajjin ture. Inni Waaqayyo ilmaa jechuudha. Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti yeroo jennu Waaqayyo haadha manaa qabaa. Haadha manaarraa ilma dhalfatee yookiin immoo guyyaa inni dubree Maariyaam irraa nama ta'ee mul'ate san irraa ka'ee ilma ta'ee jechuu miti. Kana hoo jedhu Waaqayyo abbaa, Waaqayyo ilma, Waaqayyo hafuura qulqulluu, Waaqayyo tokkichaa jechuudha. Kana kitaaba kakuu moofaa seera uumamaa keessa boqonnaa 18 irratti yeroo Waaqayyo gara Abrahaamitti dhaqe. Abrahaam osoo ala biqiltuu jala taa'ee jiru namoonni sadii itti dhufanii jedha. Nama ta'eet itti mul'atee ture Waaqayyo. Qaama sadiin jechuudha. Inni dhageessisaa? Dhageessee. Bakka sanitti hoo dubbifatte gara Abrahaam dhaqee erga Abrahaam yeroo san Saaraan ilma hin deenye ture. Hin deenyeef ture jarri maseena turte ilma hin qaban turanii Waaqayyo akka ilma Abrahaamiif kennu erga waadaa galeef hin booda yeroo Waaqayyo Abrahaam irraa gargar ba'ee deemu Waaqayyo qaama sadeen keessaa qaamni lama gara Loox deemanii jira. Badiisa Sodoomiif Gamoraa ibidda bara sana kakuu boqonnaa 19 seera uumamaa boqonnaa. Yeroo tokko maal seeti? Ragaa wajjin hoo dandeechi isa ibsa kanaa miti dubbisuu ni danda'a isa rakkoo hin qabaatu isa sanii miti amma gaafiin kiyya ammallee deebiin sirriidhaa deebi'aan jiru. Iyyasuus Kiristoos iddoo ani waaqa itti jedhi bakka kana qofan barbaadaan ragaa wajjin isa sirrii jechuudha. Iyyasuus Kiristoos ani waaqadha ani fayyisaadha yookaan immoo waaqa iddoo jedhee qofan barbaada ragaa waliin hin jiru isa dhabe hanga ammaa si galee sanas hoo ta'e dhaggeeffadhu. Laa dhaggeeffataani nama isa. Akkam jeete ani soqee nama baay'ee gaafadheen nabe si galee deebi kan. Kanaafuu ragaa waliinan ijaanan arguu barbaada. Tole rakkoon qabu dhaggeeffadhu hin jira barsiifan dubbisa sagalee Waaqayyoo irra. Evidensii jechuudha. Ragaa barbaadan jechuudha. Viidiyoo baasii toonii natti agarsiisuu dandeechi. Yoo siif danda'ame jechuudha. Jechuun xiqsi sii kennuu ni danda'a. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irraa waan jiru si dubbisa. Kitaaba qulqulluu qabaatte rakkoon qabu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 jechuudha. Hayyee itti mi'ee banaa jira kinoo. Sagalitti jalqaba waan hundumaa dura ture jedha. Sagalitti Waaqayyo bira ture jedha. Sagalichi ofii isaa Waaqayyo ture jedha. Dhageesse? Dhagee eeshi asitti immoo yeroo takka egaa Waaqayyo Iyyasuus Kiristoos abbaa qaba jettee miti? Abbaa qaba jettee hirtareefu jechuudha dursa yeroo jalqabaa. Inni isa waaqa qabaatee Iyyasuus Kiristoos inni egaa waaqa qabaatee waaqa isaa san dhiistanii maaliif yookaan immoo dhiisnee maaliif isatti ilmatti amanuun barbaachise yookaan immoo iyyuu amantaan takkaadha kan amanuu qabdu waaqa tokkichaadha kan amanuu qabnu. Inni Waaqayyo Iyyasuus Kiristoos uume sun abbaan isaa sun osoo jiru maaliif isatti ilmattis ni amannamu abbaattis ni amannamu ilma jette silallee Iyyasuus Kiristoos abbaa qaba jette yookaan immoo iyyuu uuma qaba jette jenne moo jettee hirtareef. Abbaan isaa sun laalwaan isii galuu qabu fakkeenyaaf jechuudha. Nageechisaa? Yaa dhagaa jira. Seenaa Tolosaa namni jedhamu jechuudha. Seenaa Tolosaa namni jedhamee waamamu Tolosaan abbaadhaa seenaan ilmaa miti. Eeyyen dhagaan jira. Yeroo? Dhagaan jira. Akkas jechuun miti Kiristoos
akka seenaa tolsaa akka ilmaan akka namaaf waamamu kanatti miti kan waaqayyoo jechuudha. Taayitilii jechuudha bara. Taayitilii hoo jennu doktora hoo jennu yookiin injiinara hoo jennu taayitiliidha miti. Biraazar ifa manaaf godhee deebisa sirriin barbaada malee amma kana anuyyuu baay'ee na guutanii jiran. Ani amantaa kanarraa baay'een maaliif suguutanii ati amma maal taate seeta laal. Amma ati maal ta'aa jirta seeta yaada kee yoo nu badhu jechuudha. Gaafiidhaan sammuu kee guuttee waan jirtuuf deebii hubachuutti hin jirtu. Kan inni dubbachaa jiru amma fakkii. Dhaggeeffadhu amma laalu. Dhaggeeffadhu laalu. Oo sanillee barbaade dhaggeeffadhu kan marraayyuu sii dubbisuu nan danda'a kan biraa dhiisitu. Sagalichi anuma amma baase kana jechuudha laal. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokkorraa jalqabee sagalichi jalqaba waan hundumaa dura turee sagalichi waaqayyo bira turee sagalichi ofii isaa waaqayyo turee jedhee raawwate inni kun jalqabuma jalqabee waaqayyo bira ture wanti hundinuus isumaan ta'e wanta ta'e keessaas isa malee kan ta'e tokkollee hin jiru jedha. Waaqayyoon ta'e kan malee Yesuus ni miti. Ati bar kan waaqayyoon ta'e yookaan immoo isa waaqa tokkicha lafa kanaa fi samii uumeen ta'e malee Yesuus Kiristoos ni miti bar. Yesuus Kiristoos wanta ati beekuu qabdu jechuudha atummaan iyyuu. Yesuus Kiristoos ergamaadha lafa kanarratti kan ergame nu barsiisuudhaaf malee waaqa miti. Akkamittis waaqas ta'e ilmas ta'e sadii hafuura qulqulluu maal jettan? Akkamittiin akkas ta'u? Waaqni isa erga akkasitti hubatte na dhagaa jirta? Dhaggeeffachaa jirta moo? Yaasi dhagaan jira. Erga akkasitti hubattee Yesuus Kiristoos waaqa miti hin jiru xiqqisiisa naa kenna. Anuu isa si gaafataa jira bar. Maal gaafachaa jirta? Akkas jettee haasa'aa jirta. Amma tokkoffaa gaafataa taatee tokkoffaa immoo deebisaa ta'aa jirta. Ila asuu anis Yesuus hubachaa jirtu. Fayyisa. Anuu sifa fida. Sifa fida. Maal jedha seekee? Makki takkoofsi. Quraana. Makki. Ila waan tokko Makki. yeroo tokko sararratti na eegime. Ibsa. Siiqannuun. Ila yeroo tokko sararratti na eegitu waa tokkoon dubbisuu barbaada. Ila lakkoofsa tokkoo fi lakkoofsa 10 irra hin jiru wal bira sii qabee jechuudha. Rakkoon qabu nama sagalichi nama foonii ta'e kajeruumi rakkoo miti san dhiisa. Sagalichi nama foonii ta'ee nu gidduus gubatee jedha. Amma dhiisisan. Makki takka maayii qabadhuuti wali dhaggeeffadhu xiqqoo si harka wanta ta'u waan ta'eef akka sirri si ifu godha. Mee amma ati maal gaafatte akka inni waaqan ta'e naa kan neette maal jette? Waaqaa miti jechaa jirti ishiin. Waaqaa miti bakka jiru saffi dime. Tole ayyee. Ayyee. Yesuus Kiristoos si waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa Yesuus Kiristoos isaati ergite beekuun isaanii jireenya bara baraatii jedhe. Si waaqayyo isa tokkicha qaamni inni jedheen kun eenyudha? Qaamni inni si waaqayyo isa tokkicha jedheen kun eenyudha? Yesuus. Yesuustu dubbachaa jira bar. Dubbii kana Yesuustu dubbachaa jira. Yesuus immoo maal jechaa jira? Si waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa Yesuus Kiristoos isaati ergite beekuun isaanii jireenya bara baraatii jedha. Si waaqayyo isa tokkicha jee miti? Waaqayyo tokkicha qaamni Yesuus si waaqayyo isa tokkicha jedheen kuni qaama kami? Yesuus mataa isaati. Ofuma isaatiin ofiif akkas jedha? Laali. Ofuma isaatiin ofii akkas jedha laali laga akkam goota beekta kallattuma naa deebisi gaaffii afaanii waan ta'eef. Tolee? Bakka kanarratti definishinii bakka kana tokkicha irra jiru qofarra dhaabattee bakkuma kanatti kun akka waaqaa miti jechuun biyya barbaaddeeti. Macaafni guutuun kanumaan walii gala jecheessus walla beektee yaaddaati. Waliin dhabu amma waan inni si gaafate bakkeen ati namaa tokko miti. Qaamni Yesuus jeen kun eenyudha? Qaamni Yesuus si waaqayyo tokkicha jeen kun eenyudha? Yesuus mataa isaatu jedhe. Isatu dubbachaa jira. Qaamni fakkeenyaa fi anamma ibsaan kun ka'ee fayyisaa yeeyoon dubbadde si fayyisaa yeeyoon dubbadde maqaa keetiin dubbadde malee of dubbachaa hin jiru. Yesuus jeen hojii isaatti ergamaa ta'uu ibseeti waaqayyo immoo tokkicha ta'uu ibse. Eenyudha inni waaqayyo? Maaliif ergamaa ta'uu ibse? Qaamni Yesuus waaqayyo jeen kun eenyudha? Ila akka ati hubattetti jechuudha amma? Akka nan hubadde maaliif ergamaa ta'e? Wannaa keeti malee wannaa keeti. Qaamni waa isanii dhiisa xiqqoo naabsi.
Qaamni Yesuus Waaqayyo tokkicha jedheen kun qaama kami? Yesuus siin jechaan jira bara. Isaa ofiin jechaa jira jetteessa? Ofuma isaa ofiin jechaa jira? Ofiisaan ofiin jechaan jiru. Tole duboo qaamni si Waaqayyo isa tokkicha jedhetu Yesuus dubbachaa jira bara jechi kun jechi Yesuus ilaa asirraa ka'ee gaasiitti jechi Yesuusidha gadhumutti jechuudha. Qaamni Yesuus qaama lammaffaa dubbachaa jira. Yesuus Kiristoos waa'ee nama biraa dubbachaa jira. Qaamni Yesuus dubbachaa jiru kuni qaama kamiisiin jedhe bara. Waaqayyo abbaadha. Kanaafuu Waaqayyo tokkichi sun Waaqayyo abbaadha moo Yesuusi? Laal gatiin Yesuus bakka kana dhaabatee waa'ee Waaqayyo tokkichi sun Yesuus immoo qaama Yesuus immoo Waaqayyo abbaadha. Qaamni tokkichi sun. Waaqayyo abbaadha. Kanaafuu Waaqayyo tokkichi Waaqayyo abbaa ta'uu amantee jirta jechuudha. Waaqayyo tokkichi Yesuus qofa Yesuus osoo hin taane Waaqayyo abbaa kanatti amantee jirta jechuudha. Galatoon. Never. Maarree ati akkasuma jettu. Waaqayyo isa tokkichi inni qaamni inni Waaqayyo abbaadha. Tokkicha jedheemi si Waaqayyo isa tokkichaa jedhe qaamni Yesuus jechaa jiru kun Waaqayyo abbaa jettee kanaafuu Waaqayyo abbaa qofatu Waaqayyoodha jechuudha. Ila waan tokko sitti himu ibsa. Sirna haasaa keessa. Osoo na deebitee natti himte yeroo balleessee si kannaati osoo na ibsitee kaatee waan inni gaafa na ibsitee kaatee san booda ibsa bal'inaan naatti kan isin jedhe natti tola garuu. Kanaafuu akka ta'aa jiru tokko akka lakki rakkoon qabu yeroo bal'inaan walii kennuu illee dandeenya jedhi. Isa osoo hin taane sirna haasaa keessa gaafataan hin jira. Dhaggeeffataan hin jira, haasaan hin jira. Sirni kun amma akkam ta'aa jira seete. Gaafii deebii ibsa bal'aa akka itti kennan gaafii gaafatanii afaan itti nama qabu jechuudha akkan dubbanne. Han ofiisi keessa jiru san amansiisu. Gaaffiidha malee ibsaa miti bar. Gaaffiidha malee ibsaa miti kuni. Amma qaamni Yesuus si Waaqayyo tokkicha jechaan jiru kun tokkicha jee miti. Isa dhugaa san tokkichi sun kan sobaa osoo hin taane kan dhugaati jechuudha. Qaamni Yesuus si Waaqayyo tokkicha jee kun eenyu? San maasitti maan jiram Yesuusii siin jechaa jira. Achirrallee jira kun rakkoon qabu waan definishinii addaa waan barbaadu miti kun. Kanaafuu akkas jettee bakka kana amma erga akkas jettee gaaffii kiyyaafu kun deebii miti bar. Dhaggeeffadhu. Yesuus Kiristoos waaqa. Kanumatu deebiidha. Deebii miti kun. Tole ayya biraasiif kannaati amma naa deebisate. Waaqayyoon tokkichi Yesuus Waaqayyo tokkicha jee waa'ee isaa himaa jiru kuni. Kun ilaali gaafiidhaan deebisanii. Dhaggeeffadhu ibsa. Gaafii gaafattaa gaafuma san irra deebitee roteet gochaa oolte hiikan qabu jechuudha. Garuu kana nan isin jechaa jiru. Gaafii ani gaafadheef deebii ta'a jettee to'annati kanatti. Si dhaggeeffadhaa ati xumura dhaggeeffadhu mee? Dhaggeeffachaa jiraatu xumura dubbaleessoo. Yesuus Kiristoos. Ila Yesuus Kiristoos waaqaa miti bakkuma jedhu san tiksuma qajeelinaan akkas jedhu saffidime. Tolaayyee naa deebisii siifin fidaati rakkoon qabu hedduu siif fidaati amma qaama na dhagoo jirtaa meeti fayyasa neetworkiin kennii dalagaami qaama Yesuus Kiristoos si Waaqayyo tokkicha kuni gaafii kiyyaaf deebinaan ta'u. Waa'ee nama biraa kiyyaaf deebinaan ta'uu sin jedha bara. Inni waa as dhaabatee waa'ee waaqa. Hajjisa yoo neetworkiin keessirri hin jiraanne tolfadhu wal jala wacuu ta'a waan ta'eef qaamni Yesuus Kiristoos si Waaqayyo jedheen kun qaama isa kamidha? Ni dhageessan callisiniiti naa deebisi. Qaamni Yesuus Kiristoos si Waaqayyo tokkicha jedhuun kun qaama kamii siin jedhe deebisi gaafuma qofa deebisiiti. Isin kana waan biraallee sii dabala rakkoo miti. Dhagaa jirtu akka jedha sagaleen kee dhagaamaa jiraan callisiniiti deebisi. Ibsa baree yoon dubbadhu maal asii deebisamee gaafiin keetu gaafiin ani gaafa deebii ta'a jettee hafi dabarsee isin jechaa jira. Qaamni Yesuus Kiristoos si dhibaa jira barsi dhibuu jira isheen rakkoon qabu. Qaamni Yesuus si Waaqayyo tokkicha jedhuun kun qaamni kun eenyudha? Deebisi. Waaqayyo abbaadha. Kanaafuu Waaqayyoon tokkichi Waaqayyo abbaadha jechuudha. Yesuus Waaqaa miti jechuudha. Tokkichi suni Waaqayyo abbaadha. Dhumee jira. Gaafiin deebi'ee jira.
Waaqayyo abbaadhaa Tokkichi sun waaqayyo abbaadha moo abbaadha? dhageechisaan jiru moo sagaleen Ni kiyya? dhaga'ama. Waaqayyo tokkichi sun waaqayyo abbaadha miti. Eloo Qalamee takkaa sarara cufa. Tokkichi sun ni waaqayyo abbaadha dhaggeeffadhu. miti. Kanaafuu waaqayyo tokkichi sun waaqayyo abbaadha jettee ni amantaa? Waaqayyo tokkichi sun waaqayyo abbaadha jettee ni amantaa? Eeyyin Kanaafuu Yesuus Kiristoos waaqayyo tokkichi sun eegii waaqayyo abbaa ta'e Yesuus waaqayyo miti jechuudha. Ibsa Dhumee yeroo jira takka galata. ammas iddoo kanatti gaaffii gaafadhaa. maaliif dhuma ofii fixxe malee hin dhumne Noo hin dhumne asittiin gaaffii dhaggeeffadhu mee barbaada fayyee. laali qooyimee achirra naa turii maakiidha maqaan kee achirra naa turii gaafiin kiyya gaafii reefu ati deebii haasaa ati reefu gooterra dhaabadheen gaafii gaafadhe gaafii ani gaafadheef deebii ta'aa jedhee waan inni fide kun matumaa deebiin ta'u sittan hima. Ati maal jechaa Bara turte Yesuus naafati Kiristoos walii gallee jiraatii ergamaa rabbiiti gaaffii mucattii ergamaa rabbiiti fayyisaa. Naafi mucattii naafi ati walii gallee jiraatii waaqayyo waliin tokkichi galle sun waaqayyo abbaa akka ta'e walii gallee jira. waliin galle Yesuus Kiristoos waaqaa Amma mitiin naan bakka jedhu jiru fidii siin obboleessu. jedhe. Tole. Amma ati waaqayyo tokkichi Yesuus jechaa jiru kun Yesuusii miti waaqayyo abbaadhaan hin jenne. Ati bar waan ofii hubatte Jenne. akkaataa kallattii ittiin qabatte saniin akkaataa sanitti hubachuu dandeessa. Kallattii nan Kana qabadhee siin jechaa kallattii jiru. macaafaas gaafadhe immoo waan yaada kiyya dubbachaa hin jiru atillee yaada kiyya hin dubbatin. Yaada macaafaa dubbachaa jirta Anillee waan yaada ta'eef yaada kiyya hin dabalin. Amma yaada kiyya osoo hin taane mee waa'ee amma macaafaa haasaa jiru. ila bakkee kana dhufuun keetu jechuudha mee jechaan jira bari sirna haasaa keessa skills of speech keessa dhaggeeffataan hin jira dubbataan hin jira sirni sun as keessa hin jiru amma waan inni argaa jiru kan dhaggeeffatu hunduun haasaa jechuudha eenyu dhaggeeffata ati gaafii gaafattee gaafuma saniif yoon ani deebii deebisuuf jedhu irratti haasaa jirta gaafii ishiin haasaa ishiin gootarra dhaabadheen gaafii gaafadhe gaafiin ani gaafadheef deebii ta'a jettee too Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 13 kana fidde. Kuni deebiin ta'u anani jechaa ture bakkee Yesuus Kiristoos waaqaa mitii jedhu fidii siin jedhe. Jira. Kanaaf immoo bakkeen ati fidde kun deebii Ta'uusaa ta'u. ragaan ni jira. Ergamaa ta'uusaa Yesuus Kiristoos ergamaa ta'uusaa ergamaa Waaqayyoo ta'uusaa ni jira. Isaa miti ergamaayyuu miti inni ani ilma namaatu jedheera san rakkoon qabu bar. Sun waan jedhameef qaba hiika definishinii qaba bar sun. Hiika biraatiif jecha Assalamu alaikum warahmatullahi. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Walii gallee Mee gaafii akkamitti waaqayyo gaafadhu? tokkichi waaqayyo abbaa argite. No Itti fufi gaaffii yaabdudha. Gaafii akkamitti jechuudha. Fayyee nama jechuun maal jechuudha? Nama jechuun maal jechuudha? Nama jechuun uumamaa jechuudha. Uumama rawaa Alhamdulillah. jechuudha sanyii addaam jechuudha. Alhamdulillah. Galatoom. Ibsa Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 40 baase. Ani dhugicha isa Waaqayyo irraa dhaga'e isinitti himeera. Isin garuu ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddu jedha. Iddoo kanatti ani nama kaja'aaru eenyunni? Yesuus. Alhamdulillah yaa Rabbi. Wallahi yeroo dhugaa afaanuma keessan keessaa Rabbiin baasu akka itti na gammachiisu beektaa. Yeroo dhugaa jirtu Rabbiin afaanuma keessan keessaan baasee ummatatti argisiisu kana caalaa wanti na gammachiisu tokkollee hin jiru. Kana caalaa amma booda wantummaa waliin haasofnu tokkollee hin jiru deebiin deebi'ee jira. Galatoomii fayyee keenya. Deebiin maal? Ayya. Maal Dhumate gaafitti maal? deebiste? Kan Maaltu si kanarra deebi? wanti haasofnu tokkollee hin jiru.